Hayyee nagaan koo kabajaaf jaalalaa fulfinaa bakka jirtan hunda keessanis naga'u viidiyoon keenya kutaa lammaffaan isaa asirraa eegala. Akkuma kaleessa egaa viidiyoo isa duraa irratti warri viidiyoo isaa kana hin laalin viidiyoo isa kanatti taanu gara gadiitu hojjetamee inni kun akkatti hojjetamu hanga kanatti waan viidiyoon dheerateef asirraa haa eegalu jennee asirratti dhaabne amma asirraa eegalla. Amma erga bakka kana geenye booda gara kallattiidhaan gara kam deemna hokkee walakkaa addee kana qabanne kiroomii isa kana keessa seentanii achi booda gaafa isin kiroomii seentan bifa kanaan isinii baasa. Achi booda magaalaa deemuu barbaaddan yoo fakkeenyaaf amma ani eegasii waan hin babarreessee yeroo hunda babarreessuuf magaalaa Jimmaa dheetuun barreesse na abbaa anama fakkeenyaaf Jimmaan deemuu barbaadee deem barreessa magaalaa Jimmaa jedhee barreessee nannaa bahe. Garuu keessan magaalaa Jimmaa jedhee barreessee hayyoonni isinii bahuu didee fakkeenyaaf magaalaadhuma deemtan sana yoo ta'e jechuudha. Isinii bahuu didee Itoophiyaa jettanii Oromiyaa jettanii achi booda magaalaa sanatti barreessitan. Anama waan yeroo hunda waan hin barreessuuf magaalaa Jimmaa jennaan manaa bahe. Okay. Amma goon itti godha. Magaalaa Jimmaa akka kanaan fidee baasa. Fakkiiwwan isa jedhuttan dabarsa. Amma gaafa fakkiiwwan itti dabarsu haala kanaan magaalaa Jimmaa naa baasa. Hayyee magaalaa Jimmaa isa kanatti rukutaa. Achi booda magaalaa Jimmaa haala kanaan kunoo akkuma argattan magaalaa Jimmaa jedhee naa baaseera. Magaalaa Jimmaa haala barbaadeen naa baaseera. Amma magaalaa Jimmaa kana keessaa filadheen kana buusa. Fakkeenyaaf bakkuma kana qubaan gadi qabeennaan bakkuma footoo kana qubaan akkana bakka kana iddoo kanatti qubaan akkana gadi qabee jennaan download image jedheenaan asitti download image ittidha. Achi booda download godhiidha. Download naa godheera gadi bu'eera. Achi booda footoolee barbaade egaa footoo kanas nan barbaada yoo ta'e qubaan akkuma kana gadi qabee download image itti goonaan gadi naa bu'a. Download bakka kanatti dhufee jennaan gadi naa bu'a. Masaraa Abbaa Jifaar kan jedhuun itti barreessaa. Masaraa Abbaa Jifaar jennaan masaraa Abbaa Jifaar haala kanaan gaafa inni naa baasu ittan dhahaa. Bifa kanaan gaafa inni naa bahu footoon barbaade keessaa malaxadhee masaraa Abbaa Jifaar gadi buufadha. Amma footoo kana buufachuun barbaada yoon jedhee yaa ogaa haala barbaaddaniin gadi buufattan. Ergaa kana buufattanii booda gara fuulatti deebitanii hammas kaa'in maastar bakka kanatti deebitan. Ergaa asitti deebitanii booda gara yeroo tokkoof viidiyoo sana daawwachuu waan barbaannuuf viidiyoo orjinaalii isaa jalqabaa akka itti waraabbatan baay'ee nama rakkisu. Hamma kallattumaan miidiyaa keessa seenna. Gaafa miidiyaa keessa seennu bakka viidiyoon keenya bakka footoon keenya amma gadi nutti nu weedhanna. Footochi kunoo akkuma argitan asitti naa bu'ee jira. Beekaa jijjiiraadha malee. Amma kunis isuma amma erga kanaas viidiyoo kana akka inni itti socho'u fakkeenyaaf amma akka kanatti yoo barbaanne bakka kana tuqxanii bakka kana rukuttu yoo hin socho'in jettan bakka kanatti walitti dabarsitu yookaan immoo yoo socho'u jettan bakka kanatti walitti dabarsitanii kaatanii qubaan achi buttanii hanga inni isinii wanti jedhutti akkana fuullafeetti futtanii kaatanii buttanii sana booda jalqabsiiftan. Asitti raayit jettanii achi booda akka inni gara kanatti akkana deemu taasisan fakkeenyaaf
Isan achi deemuuf as deemu kana bakka kanaan sirreessitan. Haala barbaadanitti asiin sirreessitan. Achi booda akkana gootanii gara kanarraa akka inni gara gamaatitti bahu. Fakkeenyaaf as rukuttu. Hayyee haala kanaan hunda isaatuu hin sirreeffattu. Erga kanaas eessa deemtu ture? Fakkeenyaaf hanga daqiiqaa 50ti. Sakandii 50ti. Sakandii 50ni YouTube irratti sirriitti gaha. Wanti irratti TikTok irratti sirriitti gaha. Achi booda dhuftani. Hamma bakka viidiyoo sila waraabbattan. Viidiyoon eessatti waraabbatama jettanii namni gaafa turtan jirtan. Viidiyoon silkuma kee keessatti kaameraadhuma silkii keetii keessatti waraabbatama. Yeroo waraabbatamu garuu viidiyoon inni bakka kanaatiif inni bakka kanatti waraabameef inni bakka kanatti waraabame garaagarummaa qabaachuu hin qabu. Fakkeenyaaf viidiyoochi isa kana. Okay. Garaagarummaa gaafan jedhu fakkeenyaaf carqiin shuraabni inni uffataa jiru kun inni gadiis inni oliis tokko. Fakkeenyaaf inni gadii carqiin shuraaba isaa kuniif kan isa kanaa tokko. Fakkeenyaaf amma asitti surree daalacha keetaara kanatti raadii keetaara. Asittis akkuma kana surree daalacha kanatti raadii tokkichuma jechuudha. Viidiyoochi carqii uffata tokko maaliif viidiyoochi waan wal biraa fakkaachuu qaba waan ta'eef. Erga kanaas hamma gaa maal ilaallaa viidiyoochaa akkaataa viidiyoochitti waraabbatamu. Carqii giriin iskiriin bifa magariisa ta'e samaawii ta'e bifa barbaadan isin barbaachisa. Garuu carqii akkanaa qabaachuu isin barbaachisa. Erga sanaas hamma mee viidiyoochi ilaalaa gaa. Fakkeenyaaf amma akka inni isa gadi argitan akka inni hin jenne fakkeenyaaf amma viidiyoochi haala inni itti waraabame mee ilaalaa. Jalqaba isaarraa ka'ee amma bareeffachuudhaaf ol ka'e. Kaameraa laallataa ammallee kaan mataa qaqqabataaranii ishee amma gaa deemuu ka'aniirudha. Jammaraniiru ammalaa. Kanaaf viidiyochi waan gabaabbatee wanti isaa waan gabaabbateef yoo inni dheerate malee ishiin jedhu amma isa kan dheerisee itti dhiyeessa. Okay. Amma bakki inni itti jalqabu bakki inni itti harka ol kaase ammaa asirraa kaasa. Asirraa jalqabeedha viidiyoochi yeroo socho'e kana. Amma namaan salaataa jira. Achitti ilaalama, asitti ilaalama. Amma magaalaatti ilaalamaa jechuudha. Amma viidiyoo kana daqiiqaa tokko ta'uu qaba. Daqiiqaa tokko gad ta'uu qaba. Yoo dheerate garuu walakkaadhaa kutanii baasuun isaa baay'ee ulfaata. Yoo dheerates garuu amma gabaabsanitti gabaabsanee wanti jechuun hin danda'ama. Bakka amma xumureera jechuudha. Fixeera. Nagaatti hidhee dhiisee deema. Amma fixeera jechuudha. Viidiyoon nun tirfii waraabame amma dhiisee ka'eera kunoo. Kun tirfii waraabame malee wantiidha jechuudha. Amma gaa erga kanaas bakka inni itti jalqabu asirratti bakka kana dhufnee isa walitti rukunnee viidiyoocha kun erga kanaas akkana bunna qubaan qabne akkana bunnee bakka kanarratti ibna. Erga sanaas xiqqoo dudduubatti bunnee bakka kana rukunnaa. Erga sanaas caafii isaa qabne akkanatti bunne. Maaliif caafii qabnee gara kanatti akka bunne hamma
bifa carqii qofatti galchine. Duraan farshaa kana jala jira. Farshacha balleessaar. Kana goone harkisaa akka harka isaan qaqqabne eeggannee viidiyoo waraabna yeroo dura. Hamma itti goone achi booda giriinii iskiriinii isa kana keessa rukunnaa. Fakkeenyaaf as rukunnee bakka kana rukunnee as rukunnaa. Erga as rukunnee booda bakka kanatti rukunnee carqii dudduuba keenya jiru filannee itti rukunnaa. Achi booda itti goone asitti hin bannaa. Erga bannee dudduuba badeera footochaa wajjiniin achi balleesse. Footocha immoo bakka kana rukunnee ni ibsina deebifne. Ayyee. Okay. Amma lafarra ta'ee awwaarra bahee sila as taa'araa amma lafa bahee manatti ilaalamaadha gaama. Magaalaatti ilaalamaadha. Jalqabeera jechuudha magaalaa ilaalamuun. Waan takka waan nama rakkisu hin qabu. Okay. Hamma kan nuti barbaannu daqiiqaa sakandii 57 barbaanna. Bakka kana rukunnee isa olii maqasiidhaan gara dudduubaatti kunnaa. Viidiyoo isa gadiis maqasii bakka maqasii rukunnee isa sitti kunnaa. Achi booda erga kanaas hamma bakka kanatti viidiyoo isa kanatti akkana rukunnee keessaa dudduubatti baafna. Kirrittii isii kana eeggannee kirrittii qalloo irraa olee kanaa eeggannee akkasiin keessaa achi hin banne. Hamma booda eessa rukunnaa bakka kana rukunna. Xiqqoo si as bunne. Eessa qabne bakka kana qabneetii hamma laa yeroo kanaa isiin kun dukkanooftee jirti laaddee kanatti. Yeroo bicu tokko abbunnu immoo ifti. Ala isiin ol baate isii kanatti tuqna. Gara gadiitti gad darbiti. Asitti immoo diimtuu ifidde irra keessi. Erga sanaas xiqqoo si amma akkana bunnee kaane yoo inni irraa bades diimtuutti isiin kanatti buunee itti deebifna. Diimtuu isiin awwalaa jirti. Xiqqoo si viidiyoochi akkana bunnee achi booda ammas isii kana gad dabarsina. Erga sanaas isii kana qabnee isa sila achi galchine hamma as baafna. As baafna. Erga sanaas mee dudduubatti deebina. Keessa jiraa. Akka waan viidiyoo inni kun yenna dhaqee achi galu garatiin dhaqee achi as bahee ta'eeraa jechuudha. Amma viidiyoo agarsiisee raawwii isaa irratti dudduuba immoo asirratti samma dudduubatti akkana finnee wama hammanaatti dabarsine hambifnee hamma isaas dhumnee siidhuma kana rukunna. Achi booda isii olii kana rukunnaa hamma diimtutti asirratti fidee viidiyoocha akkana bunna. Hamma isii kana gaditti dabarla. Erga kanaas viidiyoo isii kana akkana dabarsine footochaa akkana dhoosina. Hamma deebifne. Hayyee taa'aa dhaqee deemeera jechuudha. Isa kana gadi fuuchuu yoo barbaanne ol butuu yoo barbaanne immoo fakkeenyaaf yoo bakki inni taa'u kun sirrii nuu ta'uu didee bakka kana rukunnee hamma gaa viidiyoocha qubaan eddee kana qabnee gadi bunna. Achi booda akkana bunnee kaanee dhiifama asitti rukunna. Bakka nutti rukunnu diimtutti isii kana kaataa deemannee hamma deebinee ol deebifna. Hammas akkana bunnee kaanee hamma immoo xiqqoo isii gara kanatti akkana bunna. Qubaan viidiyoocha eddee kana qabnee akkanaa bunna ammas. Amma dudduubatti bunna. Dudduubatti akkana bunna. Haala kanaan goonee akka bakka barbaannu irra geeffan hamma mee akkamitti gadi ol si qaraare. Hayyee
gaduma siqaaraa ol deebi'eera dhaabateera ammas duubatti siqee manatti qixxa manaa irratti qixxa barbaaddan irratti waan barbaaddan irra godhatanii viidiyoo isaa walaatii walittoo okay viidiyoon nun isa duraati erga akkana godhee booda gara kanaan akkana kana keessa lixa hamma asiin gara kanaan dhufee jechuudha. Ayyee asirratti wanti isin rakkisu waa lama tokko carqii giriin iskiriinii yoo hin qabne baay'ee isin rakkisa isiniin sirraa'u. Inni biraa immoo magaalaa deemamu kanaa biyya deemamu kanaa fakkeenyaaf bakka tokko deemuudhaaf googilii keessa galuun dirqama. Googilii keessa galtee footoo sana argatta. Yoo googilii keessa hin galle iddoo argattu hin qabdu. Googil kiroomii keessa argatta. Yaa'u footoo qabdu footoo tokko tokko feesbuukii irraa argachuu ni dandeessa jechuun bakka beektu akka beektutti argachuu ni dandeessa. Garuu wanti si rakkisu footoo kana argachuudha. Inni biraa immoo malee hojiin isaa baay'ee si rakkisu. Amma nam tokko tokko magaalaa akkanaa dhaqii bakka akkanaa dhaqii bakka akkanaa deemii jedha. Garuu bakka sana gaafatti barreessitu yuutuubii irratti barreessitee sarchi gootu hin argamu bakki sun hin bahu dhufee siif hin bahu. Kanaaf kanatu sin barbaachisaa. Inni biraa immoo yeroo kana gootanii kaatan egaa warri sirba fayyadamtanus warri waan barbaadan fayyadamtanus waan sana ibsu wal qabatee yuutuubii keessa seentanii yuutuubii keessa argattan waan ibsu barbaadan yoo sirbas ta'ee wantiis ta'ee nashiidaas ta'ee waan irratti jechuu barbaadan yuutuubii keessa seentanii yuutuubii keessa seentanii yuutuubii keessa immoo yeroo waan sana ibsu fakkeenyaaf amma jimmaa fakkeenyaaf kun jimmaadha waan ta'eef waan sirba jimmaa yoo ta'e sirbas yoo nashiidaa ta'es waan jimmaan ibsu yoo arsii ta'es waan arsii ibsu yoo wallaggaan ta'es waan wallaggaan ibsu maaliif aadaadhaaf seenaa wajjin akka deemutti waan akkanaatti itti gootanii gaariidha. Kanaaf isinii galee natti fakkaata. Yoo isiniin galle koomentii jalatti na gaafadhaa. Gara yuutuubiitiin gaafii na gaafatan nan deebisa. Garuu gara tiiktookiitiin xiqqoo hin ulfaata maaliif koomentii baay'een waan barreeffamuuf hundaaf deebisuun waan hin mijanneef hamma danda'ametti deebisuuf nan yaalaa. Garuu kan yuutuubii immoo namni baay'ee waan koomentiin barreessineef kan yuutuubii ilaaluun baay'ee nama rakkisu. Kanaaf galatoomaa ulfaadhaa isin jaallannaa nu jajjabeessuu hin dagatinaa. Kanarratti amma gaa wanti hanqate viidiyoo sagalee qofa dhaqanii fiduudha. Sagaleen immoo eessaan dhufa hawwattan fakkeenyaaf sagalee tokko gadi buufatta. Maalirraa yoo ta'u feetu tiiktookii irraa feetu waan barbaadde irraa gadi buufattee yoo qabaatte bakka kana rukuttee achi booda as rukuttaa bakka inni itti silkii kee keessatti gadi sii bu'e gaasitu beekaa. Erga kanaas fakkeenyaaf hammaan koo as keessa jira yoo ta'e bakka fakkeenyaaf amma kun sirbootuma garagaraati. Sirba garagaraa wama sirba waan biraatii bu'e. Fakkeenyaaf kun sirba booranaatiif sirba gujii booranaaf gadi bu'e. Amma erga kanaas bakka kana dhaheen bakka kana rukuta. Achi booda asittan rukutee sagaleetti deebisa. Erga sanaas kunoo sagaleetti deebi'eera. Viidiyochaa kallattumaan nan guba. Viidiyoo kana immoo akkamiin buufatte jechuun keessan hin oolu. Fakkeenyaaf waraabduu viidiyoo kana yoo qabaattan fakkeenyaaf waraabduu sagalee waraabu kana yoo qabaattan yuutuubuma keessatti sirbarraan geessaniituma sagalee silkii keessanii gadi qabdanii tuma itti bantani. Hamma daqiiqaa isin barbaachisee qofarraa waraabbattan maaliif yeroo tokko tokko daawulood gochuunis baay'ee sa'aatii dheeraa isinitti fudhachuu mala wanti isin barbaachisuu mala. Maali yookiin daawuloodiinis isin mokkoruu mala
hamma akka kanaan bu'achuu dandeessanii jechuudha. Erga kanaas amma gaa sirbacha fideera hangana ga'u gaa sirbacha amma irratti dhuuf miti waan ta'eef malee silaa hangana ga'u hanga daqiiqaa kootii sirba sirriitti ilaalee buufadha. Jalaw, jalaw. Jalaw koi mein na do. Indala sani betta. Magala ilkan karu ka kolitus. Hola. Wow. Beke. Indala. Lagi siyona isu utte jala. Sada dara. Shubeta imanawe. Agelle gadibuna. Agaya walibuna. Bindeirane mata. Marda chalantoya. Kunos birrendote. Sirbite bejone. Shubeta imanawe. Koni kenti godale. Eda durreti jaya. An betati kamare. Madalla argateti. Akkasii haala kanaanii viidiyoo sagalee kun fakkeenyaaf amma Gujii Booranaaf gadi buusee isin immoo waan bakka isin barbaadan sana isinii ibsu buufattu galatoomaa ulfaadhaa na jajjabeessuun dagatinaa isin jaallannaa nuuf jiraadha. Ulfaadhaa na jajjabeessuun dagatinaa isin jaallannaa nuuf jiraadha.